Akkam jirtu kabajamtoonni fi jaalatamtoonni maatii chaanaal Mikooteek nagaa keessanii nagaa godha waaqayyo nagalatu tole har'a viidiyoo haaraa tokko isiniif qabadhee dhufe innis yeroo bilbila keessan namatti kennitan waan gochuu qabdan tokkodha. Innis yeroo namni bilbila keessan sin harkaa fuudhee feesbuukii yookaan telegiraamii waan adda addaa gaafa sin harkaa fayyadamu wanta namni sun barreessu akka inni seef godhee isiniif kaa'u jechuudha. Karaa ittiin gochuu dandeessan isinitti argisiisa. Isa dura garuu warroonni chaanaal kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan gara maatii chaanaal kanaa taasisanii jenna. Viidiyoowwan isiniif gadhiisnee jirru kanas keessa deemuudhaan ilaalaa isin fayyadu. Amma gara viidiyochaatti isin dabarsaa na wajjin tura. Tole jalqaba irratti aappiin isin barbaachisu Hackers Keylogger isa jedhu kanadha. Jalqaba aappii kana hojjechiisuudhaaf wanti isin gootan itti buutu. Sanaan booda akkuma itti buutan yeroo mallattoo paaworii kana itti buutan isiniin hojjetu jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabdu? Siitingii keessan keessa lixxanii isteeppiin deemu kana deemtu. Siitingii keessan keessa erga seentanii gadi siquudhaan siistem kan jedhu keessa seentu. Siistemii keessa seentu. Sanaan booda language and input erga as lixxanii virtual keyboard kan jedhu jira. Garuu akka bilbilaa irratti wal cacaala siitingii keessan keessa barbaadaati isin iddoo keyboard keessanii keessa seenaa. Erga itti buutanii manage keyboard kan jettu kana jala itti buutu. Sanaan booda hack keyboard kan jettu kana erga bantanii booddee gara gadii kana okay jettuuni. Ergasii keessaa ba'uudhaan gara haappichaa dhuftanii deebitanii lixxu. Sanaan booda gara jalaa kana click here to set up hack keyboard kan jettu jirti. Iseetti al tokko buutu. Sanaan booda isa kana hack keyboard irra kaa'attu. Erga akkas gootanii amma isiniif ifeera jechuudha. Amma gaa akkam akka inni godhu lixeen message keessa lixeen isinitti argisa jechuudha. Dura garuu isinitti argisuudhaaf open application kan jettu jirti jala kana itti buutu. Amma akkuma argitan save data kana jala waan tokko iyyuu hin jiru. Type data kana jalas homaa iyyuu hin jiru jechuudha. Ammaaf waa iyyuu hin fayyadamne. Amma gara message keessa lixee isinitti argisiisa. Kun amma keyboardicha naa baasee jira. Amma wanti asirratti barreessu kuni appicha keessatti save naa ta'a jechuudha. Akkasumas isin gaafa bilbila keessan namatti laattan yoo kanarra keyboardii kanarra keessanitti laattanii waan namni sun barreessaa oole aappii sana keessatti save isiniif ta'a jechuudha. Ergasii booddee baastanii wanta inni barreesse ilaaluu dandeessu jechuudha. Kun amma akkuma argitan kanan barreessaa jiranii. Wanti amma barreessaa jiru kun yoon sendi godhees dhaqee aappicha keessa naaf ta'a jechuudha. Amma ergan sendi godhee dhaqeen aappicha keessa akkamitti akka inni taasisanitti argisiisa jechuudha. Kun amma ergan dhufee open application kan jedhu nan lixa. Sanaan booda save data jala dhiisee type data kan jedhu kana gaafa lixu kunoo tokko naa barreessee jira jechuudha. Mee itti bu'een ilaala. Kun akkuma argitan inni nama barreessaa oolee as jalatti dhufee save naa ta'ee jira jechuudha. Akkuma kana isinis yeroo bilbila keessan namatti laattan yoo kanarra keessan namatti laattanii waan abbaan sun caafaa oolee Facebook irratti haa ta'u, Telegram irratti haa ta'u, Instagram irratti waan fedhe irratti yoo ta'u as jalatti dhufee save isiniif ta'a jechuudha. Aappii baay'ee bareedaadha itti buufadha. Aappii kana kan isin argattani description jala linkii isaa isiniif kaa'eera. Ichi lixanii buufachuu dandeessu. Viidiyoo kana immoo like godha. Channel keenya immoo subscribe nu godha. Wanti isin rakkise wanta kamiyyuu waan nu gaafachuu barbaaddan yoo jiraate comment irratti nu barreessuu hin dagatina. Viidiyoo kana immoo share nu godha. Amma viidiyoo biraadhaan wal agarruutti nagaadhaan naa tura.